Waamicholi firmanat Isa karamfani zavano Jecha hula hulati Kero koricha roro Emal fakata faro Nidabran duntonde mane Akka dhufati sati Waleef jirganaan Amma lubbuun jirrutti Jabaatan mucaa ta'uuni Hundan nama jaalata Laafan nun abduu ta'uum yajoole Yartuun nama tuffata kanaaf Jirran jifannee jirraan Gatiin qabu qofaasa Waan eegalan goola boofega Murteessaan bu'uurisa Dinagdee fi beekumsa Waaltessuu barbaachisa Akashee walitti muuni wayya maafirra dibu Baay'anee tokko ta'uun keenya kan ta'uu dhibee irraa seenuun hamotaani itti seenyus nu guba Anci jadhee ciidhadhuu waan an jedheefan qaba warra wannaatu keessaa warri waanachu baree fuulate mi'eeffataan nu maalitti jirraree cidhan cidha taasisuu firan nama miidhagsu qopheeffachuudha yoos keessummaa gaggeessu yoos keessummaa gaggeessu yoos keessummaa gaggeessu Yoos keessummaa gaggeessu Socho'u raafamuu homaan Garan dhiibin yaa gowwa Warwarraa umboora'uun tariidha Lakkiinu malee suwa Kan lafashii jaalachaa Garuu nama shii jibbu fakkeessee mimmaan haadhaa kan ija ummataa hatu dachiin keenya sammaatu ofittuun kaleessitu Ashamaar kafuunee kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota Kush Media Network kun qophii addaa Kush Media Network irratti qophaa'ee kan isinii dhiyaatudha. Qophii addaa keenya keessatti keessummoota addaa, amala addaa fi
eenyummaa addaa yookiin waan addaatiin beekaman kan itti dhiyeessinudha. Har'as akkuma baratame keessummaa addaa tokko bareechis ni dhiyaatee jira. Keessummaan keenyarraa namoota hedduu biratti gaafa biyya turetti barsiisaa yuunivarsiitii ture. Barataas cimaa barreessaa gulaalaa ture. Erga biyyaa baheen boodatti immoo namoota hedduu biratti amala birootiin kan beekamu. Namoonni hedduun dinqisiifattoota isaati. Namoonni hedduun immoo hadheeffataniitidha kan jibban. Hayyoota Oromoo inni hin qeeqne, hayyoota Oromoo inni irratti hin katabne, gandaan osoo addaan hin murre inni irratti qeeqne jiru. Namoonni hedduun nama kanaan abbaa taajjabbii jedhuun. Hiriyaansaa yookiin immoo waahillisaa artiist Haabtaamuu Lammuu immoo arangamaa jedhaan. Mee namni kun eenyu akka ta'e osoo maqaa isaan dhayin hundi keessan nu beektaniirtu namni keessummaa koonnarraa Beekan Gulummaa Irranaati. Beekan Gulummaa Irranaa keessummaa Kuush miidiyaa taatee dhiyaachuu keetiif galatoomni siin jedha. Isinis Kuush miidiyaa neetwoork carraa kana na laattanii miidiyaa keessan irratti akka dubbadhuuf waan eeyyamtaniif galata guddaan isinii qaba. Tole galatoomi Beekan asumaaniin siinillee hordofaa amantaa kiristaanaatii baga ayyaana qilleetiin geessan siin jedha. Akkasumas hordoftoonni amantaa kiristaanaa hundi keessanuu maqaa Kuush miidiyaa neetwoorkiitiin baga ayyaana qillee geessan siin jenna. Ayyaana gaarii jenna. Beekan siifis maatii keetiifis ayyaana gaarii jenna. Fayyaa ta'ee haaluma kanaan namoota biyya keenya keessa jiraatan haala magaalaa baadiyyaa yuunivarsiitii kolleejjii iskuulii elementarii iddoo hunda waajjiroota adda addaa keessa jiraatan baga ayyaana qileetiin isin ga'ee jedheen carraa Kuush miidiyaan naa kenne kana fayyadamee baga geessanii bara itti aanu immoo kan mo'ichaa, kan nagaa, kan gammachuu, kan bilisummaa isinii haa ta'uun isiniin jedha. Tole galatoomi Beekan meegaa amma gara gaafii kootti hin ceha waanuma namoonni hedduun kallattii hedduudhaan si beeku miidiyaa daldalaattis afgaaffii gootee jirta. Achirraas namoonni yaada keetii fi ilaalcha kee hubatanii jiru. Garuu akka Kuush miidiyaa neetwoorkiitti wantoonni si gaafadhu inni duraa Beekan Gulummaa Irranaa jibba daldalaa jedhu namoonni hedduun. Dhugumaati daldalaa jibbaati fakkeenya yoo kaasan artiistoota Oromoo, hayyoota Oromoo, aktivistoota Oromoo, namoota Oromoo nan qaba jechuun danda'an hin qooddu daangaadhaa hanga daangaatti deemteetidha kan qeeqtu. Inaaffaadha moo jibba daldaluudha wanti kuni maalinni Beekan meenoo kaa'e? Haabtaamu baay'ee galatoomi gaaffii akkas kilaarifikeeshinii barbaadu kana naa dhiyeessuu keetii fi egaa wantani jechootuma mee jechoota hiikuurraa ka barataa fi barsiisaa afaaniin ture ammallee isa miti jijjiiraan jira fiildii sanaa. Namoonni hundi kan jedhu kana na rakkisa namoonni hundi akkas jedhu gaafa jedhan jecha hundi jettu sanaa nuti yeroo filannoo baafnu barsiisota miti hunda jechuun oola jechuudhaan beekaniin namoota hundatu jibbootu hin taane yookiin balaaleffatatu hin taane barreeffama isaatiif namoota muraasa yookiin xiqqoo rakkeenyaaf keessumaa jennu feesbuukii kanarra nama Oromoon yoo miliyoona 5 yookiin 3 fayyadamna yoo ta'e isaan keessaa dhibbantaan meeqa yoo taate dhibba meeqituudha jechaadha. Kanaaf yeroo tokko miidiyaan hawaasaa kun waan uummata Oromoo uummata miliyoona 50-60 bakka bu'uufaa fakkaatee qabsoon keenyas waan feesbuukiidhaan xumuramu qabsoon keenyas waan feesbuukiidhaan eegalame fakkaatee yeroo tokko namoonni haala kana wannoo hin jedhu ishee akkasii kana jechumaafan ittumaan seenuufani. Jibba daldalaa yeroo jedhan immoo daldalli gaa waa buufachuuf daldaltaa jibba daldalaa miti ani ogeessa daldala yaadaa yoo jedhee akka itti sirratti illee gaarii natti fakkaata. Sababiin isaa kan inni ittiin wal'aansoo wal qabuu fi kan inni ittiin as butee achi butaa oolu yaadaa wajjini malee jibbaa wajjiniin miti. Tarii akkaataa ittiin nama biratti hiikoo inni qabaatu waan ati dubbattu yaadaati kaastu dhaqee sammuun dhala namaa keessatti sammuun tokko namaa keessatti hojii inni hojjetu isa tokkoo fi jibba firiinti godha yoo ta'e isa tokkoof immoo injifannoo yoo ta'e isa tokkoof beekumsa dabala yoo ta'e isa tokkoof qeeqa isa tokkoof guddina ogummaa hubannaa dabala yoo ta'e isa tokko immoo hin ajjeesa isa tokko immoo ol kaasaa. Kanaaf yaadni yeroo si keessaa burqu akkaataa lafa sanyii keessatti bu'e sanaati. Kun beekamaadha erga nama amantiitiin naan jettee kiristaan ergattee
Sanyiin faca'u suni inni kaanidha macaafaan itti amanu keessaa lafa gaariirra bu'ee jira. Inni kaan dhagaarra bu'ee jira. Inni kaan qoraattii keessa bu'ee jira. Sammuun qophaa'ee ani yaada koo itti facaasu suni waan inni fakkaatu sanatu biqila. Yoo inni akkaataa hudhamee yookiin immoo bishaan hin qabu yoo ta'e sirumayyuu beezii hin qabu yoo ta'e sammuun sun duwwaadha yoo ta'e duwwaa sanarratti wanti biqilu hin jiru. Waan qoshortuu waan goggogduu tokkotu taati achumaanuu hin gogdi keessayyuu hin turtu. Iddoo gaarii irratti yaadni faca'u garuu yaada gaarii margee yeroo ammaa kana keessatti egaa qeerroon barattoonni koo durii warri na booda baanis warri hiriyoonni koosii baay'een isaanii yaada nuyi katamu yaada nuyi barreessinu kanaan baay'ee akka qaramanii fi kana dubdeebii isaallee baay'ee argaa hin jira. Namoota inaaftu ammoo kan jettu namni inaafu tokkoyyuu hin jiru. Wanti ati addunyaa kanarratti namatti inaaftu tokkoyyuu hin jiru. Waan irratti wal saamtuu yookiin maal dhabdee yookiin egaa waa guuttannee guutuu miti nuti garuu Habtaamuu gaazexeessaa Kuush Miidiyaa Neetwoorkiin inaafee maal akka inni na godhuuf maal koo waan inni balleesseef moo yoo inni jabaate irra fayyadama moo yoo inni gadi deebi'ee irra fayyadama. Kanaaf nama tokko inni naaf ta'u tun taane caalaatti garuu cultivate goota hin cirta irraa yoo amma Kuush Miidiyaa Neetwoorkiin waa tokko waan ogummaadhaan hamma hubannaa kootti sirrachuu qaba jedhena yaada yoo ta'e Kuush Miidiyaan kana yoo jedhu wantattiin irratti namni hin jaallanne yookiin ani hin jaallanne san irraa kutuu barbaadeen. Kanaaf inni immoo kan inni barbaachiseef akka inni lalisuuf Kuush Miidiyaa Neetwoorkii akka inni dagaagu akka inni ija godhatuuf kan godhaa jechaadha. Galma keetii irratti yaada keetii irratti waan tokkoon kaasuu barbaade. Kanaaf yogguu namoota irratti barreessitu namoota kamirratti yogguu barreessitu inaaffaadhaan miti namoonni sun akka sirraa'aniif yookiin immoo wanta irraa hin jaalanne sun akka isaan dhiisaniif inni irratti barreessaa jechuudha dhaabee. Akkasi. Egaa akkas ta'e tole nama tokko irratti yeroo 2-3 barreessuun waanuma jirudha jedhu namoonni hedduun. Yeroo itti ji'a 5 wal faana waa'ee nama tokko barreessitu illee jira. Yeroodhaan immoo 4, 5, 6, 10 caalatti deebitee nama tokko immoo namoota garaagaraa bifa garaagaraatiin qeqqees jira. Yeroo immoo namoonni hedduun deeggaranitti illee kophaa kee adda dhaabbattee yerooti namoota mormitutu jira. Kuni dhuguma namichuma sana sirreessuudhaaf hin fakkaatu jedhu namoonni maal jechuudha. Fayyaa ta'e gaaffii bareedaadha Habtaamu gaaffiin deebisuu danda'udha. Nama tokkorra ji'a 5 jaayyuu qofa utuu hin taane waggaa 4-5 guutee jechuun yeroo tokko amma namni isumarra ooltaa yeroo jedhan tokko jechuun kun na jibbisiisa beektaa. Poostiin guyyaatti ani maxxansu yoo 50 ta'ee isa keessa tokko yoo jira ta'e boris akka carraa yoo dhufe namni suni isumarra waan an ooletti fakkaata malee gola ani irratti hin barreessin gola ani hin tuttuqin illee hin jiru. Haa ta'u malee jibba nama tokko yookiin maaloo tokko miti yeroo baay'ee namoota waa tokkoof sababii ta'an waa tokko gotutuu irratti yookaan amma mi'atamma muka tokko kanatirraa wanta hin taane cirtu daggalli baay'een yeroo irratti daggaludha. Nama muka daggala baay'ee ofirratti biqishee ofirratti samsee guuree deemu guyyaa tokkotti kutteerraa gatuu waan dadhabduu fi itti deddeebitee boris hin qossaatu. Itti deddeebitee boris hin qossaatu hamma inni qaramee bahutti. Kanaaf tarii namni ati jettu suni nama kunis nanafin sunis nanafin saayintistiinis ana miidiyaanis ana joornaalistiinis ana daayirekteerris ana qabsaanis ana hayyuunis ana nama jedhu tokko isa sana yoo hajennu gaa muka sana irratti of tuulummaa dagaage yoo ta'e of tuulummaa kana cicciruudhaaf itti deddeebitee rukutuun kee hin oolu. The same is true for others. Namoota warra kaanis namoota keessumattuu hojii alirratti wannoo jedhu namoota baay'ee nu keessaa saba keenya keessaa baratan jedhaman responsibilitiin tokko irra jiru. Namoota waa hoogganan, waa bulchan, biyya bulchan yookiin immoo hayyuu waa tokko duree waa tokko warra ta'an yookaan namoota warra barannee jedhamnee miidiyaa irratti bobba'an yaada addaa jara sana irratti xiyyeeffata irra caalaatti. Maaliifan kana godhaa waan isaan dubbatan sun dhaloota biratti akka barsiisaatti saayikooloojii baradheera, xiinsammuu baradheera, metodoloojii baradheera, akkaataatti tooftaa barsiisuu baradheera. Akkamiin namoota biratti, dhaloota biratti, daa'imman biratti, tiineejeroota biratti, dargaggoota qarreef qeerroo biratti dhiibbaa inni fidu sun yoo misgaayid godhatee ta'uun qabu jechuurraan kan ka'e battalumatti wanta sana sodaadha rukuta.
Maaliifan immoo kophaa koo dhaabadhaan kophaadhuma koon yaada waan ta'eef baay'ee utuu namni miliyoona tokko gar tokkotti yaade ani kophaa koo karaa biraa karaa mirgaa yookiin bitaawwan yaade ani gammachuun koo sun gammachuu daangaa hin qabnedha. Akkaataan itti ilaale irratti yookiin itti amane irratti forjidummaa yookiin yaada kan koon taane fudhadheen bawwan. Isan itti amanu isan godhu garuu isan jedhu garuu sana du'a si dura dhaabataa kan akkasii yeroo tokko akkas faayiru namoonni hayyoota akkasittiin qeeqtu kana borattanitti wajjin Oromiyaa keessatti hojjetta akkamitti wajjiniin maal hojjettu ani kun takkaa gaaf tokko sababii naa ta'ees hin beeku takkaadhuma waa tokko ani akkatti namni tokkotu jira natu wajjin hojjechuudhaaf dirqama taanaan natu irra mataa isaarra taa'ee hojjechuudhaaf dirqama achi murameera taanaan anumatu ta'a. Yookaan immoo achuu hin gaamu yoo ta'e immoo waamichi immoo ta'e immoo namni addunyaa kana ogaa dhiisee hin deemu yookiin ana yookiin si yookiin isa hunduu addunyaan kun addunyaa fiigduu gaaddisa keessummaa kana keessatti onnee sodaataaf onnee bishaan yeroo hundumaa keessaa du'uu nan du'a akkasin ta'a nan dhaba iddoon dhaba maaloon dhabaan kun na keessatti guyyaa tokko. Beekan garaagarummaa yaadaatti beekan mee garaagarummaa yaadaatti amantaa waan tokkoon gaafachuu barbaadeefan kanas gaafadhe. Garaagarummaa yaada namootaatti amantaati. Sirriitti itti amana. Tole egaa sirriitti itti amantee namoonni hedduun yeroo baay'ee ati qeeqtu namoota ilaalcha yaada keetiin adda qabanidha kan ati qeeqtu. Mee mata dureewwan kana gaafii lama tokkotu naafa ishee kana deebisiiti kuni maaliif ta'a? Yeroo baay'ee namoonni ati qeeqtu sunniin yaada isaan qabatanii deeman saniin ittiin milkaa'anis ati qeequun kee dhiistu inuma qeequ. Namoonni hedduun fooloo isaan godhanii yookiin immoo isaan hordofanii faana deemanis ati kophaa keessa dhaabbattee kun duratti siin jedhe qeequun kee hin hafu. Kanaaf yaada koo yoo fudhanne nama kana nan qeeqaadha yookiin immoo xiiqiidhaan yaada kootiin malee yaadni biroo bo'uun qabu yookiin mul'achuun qabu hin fakkaattu dubbiin kun. Lakki yaanni namoonni amma ammaatti milkaanii bahanii jedhamu argaa hin jiru. Utuu milkoofnee fullaafannee irra ta'e gaaffiyyuu hin qabnu qeeqnuu hin jiru. Waan galma milkaa'inaa sanarratti hojii hojjetaa jirruufidha. Wal qorbaana, wal mocorra, wal kunna, wal buufna, wal baafna. Sababiin isaa karaa itti milkaa'inatti ba'an sanatu bu'aa ba'ii isaatu, mocorri isaatu, hammacina isaatu bishaachuudhaaf baadiyyaa yeroo turte yeroo horii tiksaa turte boqqolloo hammacataa turteetta laata tikee taate yoo ati dheedhii gadi baaste hin bishaanne mucaana natti deebisee abiddattii siin jedhu hin bishaanne waan ta'eef hin nyaatamu. Ta'uu baannaan garuu dheedhiidhaa bukoodhaa boqqolloon sun asheenni hin bishaanne sun hin macamne sun sirriitti si albaasaa yookiin garaa si kaasaa yookiin garaa si ciniidha. Nama hin bishaannetu iddoo qabachuudhaaf fiiga yeroo hundumaa Oromoo keessatti wanti nuti argaa jirru utuu hin bishaatin nyaatamuu barbaada. Midhaan utuu hin bishaatin nyaatamuu barbaadu sana akka inni bishaatu rukutuun waanuma barbaachisaadha. Yaanni kan koo malee hin ta'uu miti garuu wal hammacciin yaadaa, walitti dhufeenyi yaadaa, wal rukutuun yaadaa. Yaanni koo yaanni kee wal rukutuun warri abidda uumanii gaafa saayinsiidhaan nutti himanii waan walitti cimaa tokkotu wal dhaheetu gidduudhaa abiddi bahe. Abiddi immoo kun waa bisheessuu danda'ee deebi'ee humna adda addaa humna waan baay'ee hojjetu ta'e. Namni yaada baqachuu hin qabu. Yaanni namicha sanaas sirrii ta'uu danda'a isaaf. Anaafis sirrii ta'uu danda'a. Yaada sana keessaa wal riginsa yookiin walitti rukutaminsa yaada koof yaada eebsi yookiin waa'ee sanarraan kan ka'e zaddiin immoo yaada biraa fudhatee ba'uu danda'a. Yaada biraatiin dhalachuu danda'a. Yeroo sanatti gaa waa dhalateeraa jenna. Bara keenya keessatti garuu seenaa biyya keenyaa keessatti kanati gootu yaaduma namaa qaabuu gaazexeessitoota biyya keenyaa mee ilaale amma nagaa isinii haa toluu ala kanaas maal kanaas babbantanii namoonni dubbii dubbachuu danda'an malee biyya keessatti namoo balleessitu. Namuma hawaasa keessatti si ajjeesaa ture tokko miidiyaa irratti isin jechaa gugguufaa sagada akka sanatti tolfame. Inni sun hacabuudha gaafan egaa baagiraawundiin keenyas litireecharii keessatti kiriitizimiin barannaa kiriitizimii jechuun qeeqa waan barreeffame waan hin barreeffamne hin qeeqnaa namas immoo hin qeeqna. Nama qeequun garuu ammallee bilcheessuu guddisuu qajeelu Oromoon nama waa qeequ nama halkanii guyyaa ooddi ta'ee karaa kophaasa danda'e deemu utuu kumaatamaan horee
akkam gammachuu kooti seetu. Kanarraa kan ka'e immoo nama yaada faallaadhaan gara koo dhufu guyyaa tokkotti aaree beekaa arrabsoon amma arangamaa itti ati sila arangamaan arrabayyuu miti isa illee wayyaa arangamaan yeroo horii tiksinu si qabaa wayyaa kee qabaa nama qabuun gaariidha iyyuu namarratti wayyaa cira bayeessa iyyuu isarraa kan hafe gosa bineensaa keessaa maal hin taane gosa lafarra deeman keessaa maal hin taane sanyii gosa namaa keessaa sanyiin hin ta'in maaltu jira biyya sana isa sana hundumaa keessatti gaaf tokko itti aaree yookiin gaddeen beeku. Sababiin isaa yaada isaati. Yaada isaa akkasumatti ibsachuu ture jiraata. Jedhee gammachuudhaan waan hojjechaa ture. Galatoomii beekan mee haaluma kanaan amma arangamaa jennaan dhimma Habtaamuu tokko irraa fadheen ture akka carraa ta'ee arangamaa jennaan yaadata. Habtaamuu nama wajjin namoonni hedduun qoosaadhaan jiranii jira kan fudhatanii. Namoonni hedduun immoo lakki jarri kun wal jeeqaa jiru wal arrabsaa jiru jedhanii jira kan fudhatan. Habtaamuu lamoo wajjin hariiroon keessan maalidha? Innis sirratti barreessaa suuraa kee fokkataa fuudheeti fuula Facebook irratti dhoobaa. Atis akkasuma goota. Ati isaan bofa afaa jalaa gettaani. Inni immoo si'iin arangamaa jedha. Kuni qoosaadhuma taphachuudhaaf immoo rakkoo addaatu gidduu keessan jira. Rakkoon addaa waan tokko nu gidduu hin jiru. Garuu walakkaa yoon jechuu baadhillee qeeqis jira qoosis jira. Habtaamuu lamuu akka amalaatti akka hojiitti aartistiin Habtaamuu lamuu mucaa baay'ee jajamuudha malee mucaa baay'ee qeeqamuyyuu miti. Mee waanuma gaggaarii isaarraan ka'ee sitti hima erga qeeqni waa gaarii dura buusanii itti aansanii waa gochuu erga ta'e maqaa nama individuaalillee miidiyaa irratti kaasanii amma kanatti anaalisisii irratti hojjechuun gaarummaayuu hin qabu garuu yoo hin fayyada ta'e. Habtaamuun yeroon biyya turetti nama maqaa isaa beekuu fi nama gara kitaaba 50,000 ol biyyatti ergee biyya sana keessa deemee faranjoota kadhatee obsa guddaadhaan isaayyuu dabarsuu didanii gaawayyaanee yeroo sana kitaabumallee kan biyya galu akka rasaasatti fakkaata waan ta'eef gidiraa inni argaa ture sana biyya gaheeyyuu nan beeka. Aartii isaa miidhagaa sirboonni inni hojjetu sirboota aadaa giddu galeessa godhate hamma ammaa jaalalli isaa kan irraan dabarre waa baay'eetu jira. Habtaamuun waa baay'ee lakkaa'uu nan danda'a fakkeenyummaa Habtaamuu. Habtaamuun yoo gara qabsootiinis ta'e immoo yeroo nuti ganaa horii biraayyuun ka'in nama jajjabee ta'ee bosona turedha. Waboodha jechuun hin danda'ama jajjabeeni nama wabootti guddachaa jiru jechuudha. Gurbaan baay'ee nama cimaadha. Ammas immoo biyya jiru keessatti nama fakkeenyummaa gaarii qabudha malee Habtaamuun nama taa'ellee waan miti nama hojjetu nama hojiiraan isa agarsiisu nama Oromoofis hojjetu miidiyaa kanaan illee akkuma keeshoo banatee qaanqeeshoo kan jedhan kana namoota baay'ee gootota baay'ee namoota irraanfataman namoota bebbeekamoo qabsaa'ota as nu baasee wal nu barsiisaa ture kan miidiyaan biraan irraanfate illee. Kanaaf warri miidiyaa dhugaatti galata qabaadhaa mindeeffamtanii miti atis innis kan isin hojjettanii sabumaa fi dafqitanii hojjettu waan joornaalistiin tokko hojjetu ol hojjettu waan inni qacaramee hojjetu ol hojjetaa jirtu galatoomaa isiniin jechaa yeroo tokko maaliif Habtaamuu qeeqa jettuu fi sirna ammaa kana natti jaja. Sirnoota warra akka maqaa warra amma OPDO warra kaleen gaddammoo durammoo ODP jedhamanii har'ammoo bilxiginnaa moo maal jedhan kana jaroota kana maqaa isaanii hoggantoota isaanii yeroo inni fuudhee qeeqee ol kaasee akka sabboontotaa qooda qabsaa'otaa yeroo inni kennuufitu na jibbisiisa. Bofa afaa jalaa sanallee ani hin jenneeni suma ijoolleen ittiin jedhan sanani fuudhee akka anis itti akkeessa malee itti moggaamne sana kan na moggaase rangamicha. Kanaaf qoosis jira. Hamma kana keessatti immoo walitti gaddinee wallollee maali hin beeknu. Irra caalaa nuti amma akkuma taphaattii fi akkuma qoosaatti siyaasuma irratti walitti qoosaa wajjin haasa'uudha haa jennee fudhannu jechuudha. Akkasuma walitti utuu fakkeenyummaa keenya iyyuu fudhatanii namoonni. Amma nuti baay'ee wal qeeqna iddoo rakkinaatti nan qeeqaa sanadhan jedhaanii garuu jaalala waliin qaba. Habtaamuu akka nama hojjetaa Oromoo cimaa tokkootti haa jennu akka qabsaaf akka nama Oromoof quuqamu tokkootti fudha malee akka gantuu yookiin balleessu. Beekan mee amma dhimma taajjabbii keessaa bahuudhaaf gaafii lama tokkotu naafa. Namoota qeeqxaa hin dhumu. Namoota qeeqxaa turte waggaa 2-3 kanatti wayita Oromoon qabsaa'uu beekan namoota qeeqaa ture siin jedhu. Beekani gulaalaa kitaabotaati. Kitaaba
kan keetiin barreessite kitaabolee hedduu ati barreessite alatti kitaaba namoota hedduu guraalteetu. Kana jechuun gaafa barreessitu sammuun kee ciniinsifatee daha waan san coba sammuu keetiin. Gaafa kitaaba namaas guraaltu barreeffama namaa guraalteet wanti kun dhalootaaf yoo darbe waan gaariidha yookiin immoo iddoo akkanaatti seenaan kun jijjiiramuu qaba seenaan kun keessaa ba'ee seenaan kun galuu qaba waan jedhu keessaa fuutee seenaa haaraatti dabaltee kan keessa jirus keessaa baaftee nama kaa'aa tureedhaati. Namoota qeeqaa turtu kana hundarratti borganama akka carraa yoo wal agarte namootni akkanumaan ragaa malee irratti waa barreessitee qeeqxee hin jiranii moo namoota hundarratti iyyuu ragaadhuma qabdaaf barreessitu qeeqa irratti barreessitu kana. Gaaffii gaariidha garuu waan sirreeffama tokko yeroo namoonni qabsaa turan qeeqaa turteen sun isheen sirreeffadha. Tokkoffaa qeequun qaama qabsooti. Siin jedhuudha anaa miti yaadan siin jedha. Warra naan jedhan sanaafan deebisa. Tokko qeequun qaama qabsooti. Lammata immoo erga 2014 isa duraa biyya keessatti hojii baay'een hojjedhe hojii karaa qabsoo jedhamu kanaas wanta hin mul'anne wanta ifatti dubbatamuun hin qabne qaama qabsoo guddaan hojjedhe ogbarruu qofa miti. Erganas dhufees immoo guyyaa tokkoyyuu Oromootti adda hin baane. Gaaf inumaayyuu biyya ormaa kan jiru iyyuu hin beeku. Sababiin isaa oolmaan koo jireenyi koo 90% ol Oromoo wajjin waan ta'eef Oromoo biyya ijaarus yoo ta'e ijaaruudhaan yeroo qabsoon hadhooftee Oromoo Pirootestiin sun yeroo fincilli xumura garbummaa fincilli diddaa garbummaa kaachifamu sana karaa adda addaatiin goolee Oromiyaa hedduu keessatti kan namni tokko gochuun irra jiru. Even yoo hamma sammuun nu darbutti hamma koorsii diroopi goonee yeroo lama bahutti hangama kootiin aarsaa isa waa'een arrabsamuu aarsaa kaffaluu miti. Hamma sanaattu ijoollee biyyaa wajjin qeerroo biyya isa kana gaaf tokko gaafa waaqni qeerroo sanaa fi qabsaa'ota sana iddoo tokkotti dachaas dubbanna iyyuu isa keessa hin oolu. Malee qabsaadhuma qeeqaadhuma ijoollee du'atti karaa adda addaatiin oofuman gidduu galaa qeeqaa eegaa karaa qajeeshaa hamman beekumsa xixinnoo sanaanii gargaaraan ture qaama qabsoon ture. Tole ragaa gaafa jettu namni ogeessi barreessaan keessumattuu barreessaanii akka tokko waa sadii tokko waan darbe akka naareeshiniitti akka seenessaatti barreessuu danda'a barreessaan. Lama waan kaleessaarra dhaabatee waan har'aatiin wal simsiisee cuunfaa yaadaa keessaa baasee tiyooraayiz godhee jechaadha har'aa barreessuu danda'a. Barreessaan ammas raaguu immoo hin danda'a. Yeroo tokko yoo feesbuukiin hordofta yoo ta'e kun kanatu hin ta'a jedhee barreessee ilaa qabee kan keenya hin ta'e inni ati jettiranii iskiriinshatii isaa fidu. Barreessaan hin raagas waan kana sadii gidduu dhaabata. Ayyaanni barreessuu akkasi. Kanaafi wantoota barreesse maraaf itti gaafatamaan anaa fi ana qofa. Yeroo tokko dhaabatti faa maxxansu. Dhaaba jaarmiyaa yeroo tokko shaneedha inni yeroo tokko ammaafillee yeroo dura qeequ jalqabe tokko wayyaaneedha jechaa turanii turiin dafanii shanummaa naa kennanii jaarmiyaan itti maxxanii nu hin jiru. So isa miti namni kana barreessinaan jedhee na dhiibu hin jiru utuu na dhiibeeyyuu nama dhiibamu miti ani waa barreessuudhaaf anumatu itti gaafatama anumatu barreessas boris hin dhaabu barreessuu hin dhaabu qeequu. Garuu hawwii ani qabu immoo Oromoon hubataa jira. Hawwiin koo tokkoof tokko nagaa Oromiyaa, abbaa biyyummaa Oromiyaa, olaantummaa Oromoo gaafan akkas jiru saba warra kaan immoo gadaantummaatu hin taane Oromoo akka namaatti akka biyya amma keessa jiraadhu kana keessatti kabajaan keessa taa'e akka itti iyyeessitti dubbadhu kana biyya akkasii arguu waan hawwuuf naannoon jiru kanatti immoo bilisummaan dubbii guutummaa guutuutti sii kennameera waan ta'eef inni akkasii kun biyya akka galu waan barbaaduuf miidiyaadhaan walitti ba'anii wal falaxanii biyya ijaaruu, biyya guddisuu, cuunfaa yaada sanaatiin malee waan kaleessa akka waaqaatti itti sagadaa turaniin fuudhanii amma yeroo tokko waan biyyaa baay'ee naa jaala. Yerootti nama tokkittiidhaaf samii sanarra akka waaqaatti keessee lubbuun dhibboota lakkaa'amu wareegamu. Yeroo itti immoo hiyyeessi immoo duutuun hiyyeessomaan qabne immoo baatee lubbuutti tokkitti qabdu kan immoo akka hin taanetti laatu. Kana gidduu goree hin qeeqaan sababiin isaa
dhalli namaa walqixxummaan dhala namaa an irra caalaatti nurrayyuu maalirrayyuu ijoollee ganaa nuu guddachaa jirtu sana keessaan beekumsa saayintistummaan hayyoon ogeeyyiin abbaan seerotaa akka keetii namoonni biyya sana keessatti murtii gaarii nuu fidan hin dhalatu jedhee waanan ija keessa ilaaluuf irra caalaatti tokko lamee warra dura bu'anii waliin kuran kana tuun taananii warra dudduuba jiru dhaloota guddataa jirudha xiyyeeffannaan koo. Isaan irratti hojii hojjennee yoo unillee darbine bor waan Oromiyaaf utuu hawwinuu utuun eebonnu sana isaantu galma ga'a jedhee waan hawwuu fi kanaaf boriftaan eenyu maal yoo fidee homaa tokko wannoon jedhu baay'een isaa immoo ragaadha. Erga taajjabbii jalqabee ani tun taa'ee qindeessa ta'ee waluun hin ga'u malee yeroo iyyuu na miidhe malee baay'eetu dhufa maddi gola hundumaa keessaa dhufa. Egaa akka dhufettis immoo waa hunda hin maxxansanii isa kaan hin kaa'annaa isa kaan gaafuma barbaachisu gadi fuunanne waan safuu darbaa jira waan immoo yoo amma gadi bahe Oromoon jalaa miidhu jira ishee ani irraa babarreessu xixinnoodha isa durayyuu namni dhaabachuu hin dandeenye. Gaafa sammuun bishaate garuu isa sana dhagaa gurguddaa sana walitti fuunee wal caccabsineetu yaada bayeessa keessaa fudhannee baana jechaadha. Tole beekan waa'ee dhimma barreessa taajjabbii keetii irratti ani gaafileen ani irraa qindeeffadhe kanuma kan hafe daawwattoonni Kuush Miidiyaa Neetwoork ofuma isaaniitii taajjabbii isaanii haa ka'anii murtee isaa murteeffatan jennee tuman bira darba. Murteen kan uummataati waan ta'eef. Mee gara siyaasa Oromootiin si deebisa. Nan qabsaa'uufan kana godha jetta waan ta'eef gaa mee immoo har'a beekan siyaasa Oromoo akkamitti ilaala? Siyaasni Oromoo yeroo ammaa kuni beekaniif maal fakkaata? Akkamitti ilaalaa jirta siyaasa Oromoo yeroo kanatti? Siyaasni yeroo ammaa kuni akkuma nama barreeffamaanis maaliinis jala bu'ee hordofaa jiruutii fi namoota siyaasa sana geggeessanis ilaalaaf argaa kaan isaanii dubbisuunis carraa argadhee kaan immoo dubbii isaan miidiyaarraa karaa hedduun isa kaan immoo karaa taajjabbiin dhaqee fiduutiin waan hundumaatiin gaafan ilaalu walxaxaadha. Siyaasni Oromoo yeroo kamuu caalaa yeroo ammaa walxaxinsa guddaa keessa galee yeroo nagaa fakkaatee nagaan hin jirre yeroo bilisummaa fakkaatu garuu garbummaan hudhee jiru yeroo itti boqonnaa fakkaatu garuu hunkurama fokkuu keessa yeroo itti galle yeroo akkasiin argaa jira ammaan yeroo akkasii kana yeroon argummoo fuulduratti immoo isuma dukkana sanan argammoo utuu hin taane fuuldura keenya immoo ifi guddaan akka jiru immoo arga siyaasa keenya keessatti. Egaa tokko tokkoon yoo boqonnaatti kennine ilaalle waan amma keessa jiru waan darbe gaama yeroo yoo itti fudhachuun dhannu waan ammaa kana wanti baay'een barbara dijitaalii kana keessaa si gowwoomsa. Maaliif ammaa baay'eensaa siyaasa suuraa political picture waan ta'eef abalumatu suuraa tokko sitti gadi gadhiisaa ajandaa sana oofaa oolta guyyaa 2-3 gidduu warri social media irra oolu. Garuu uummanni amma gaa social media irra warri jiru muraasa baay'een hin beektaa. Uummanni garuu awwaalaa, rasaasaan rukutamaa, buqqa'aa, karaa aramatu dhabaa keessumattuu command post waan jedhamu kanaan iddoon kaanis taanaan miidhaa sana jala ilaalcha isaatiif waan yaadeef qofa yookiin immoo utuu quban qabaatiinuu yeroo itti dararamu yeroo itti du'u Oromoon keessumaa yeroo itti qarri Oromoo qaroon Oromoo barataan Oromoo du'u yeroo akkasii keessa argaa waan jiruu fi siyaasni ammaa kuni baay'ee of eeggannaa kan barbaadu kan fakkeessitoonni hattoonni teessoo yaabbatanii irraa qulqulloota sitti fakkaatan kan warri harki isaanii dhiiga qabu si ajjeesan ajaja ajjeechaa dabarsaa azbaanii akka dammaatti si gowwoomsan siyaasa akkasii siyaasa bakkeensaa dammaa keessisumii siyaasa akkasiin argaa jira an akka barreessaatti akkanan argaa jira kanatti fakkaata. Tole galatoomii beekan mee ati dhalataa naannoo lixaa Oromiyaati godinaalee Wallaggaawwan keessaa kaa iddoo itti dhalattis hin beeku naannoo lixaatirraa akka dhufteedha kan inni odeeffannaa qabu gaafani si hordofu beekan inni jedhee gaafan qoradhu kanan argadde. Beekan naannoon lixaa Oromiyaadhaa Gujii, Harargee naannoo tokko dabalatee akkasumas Boorana giddu galeessa lixa Shaggarii fi naannawa Shaggar irratti
yeroo muddamaa ta'edha kan bulaa jiru. Ani kanin direct si gaafadhu akka beekanitti dhalataa naannoo saniiti maatii keetu achi galaa. Labsiin yeroo muddamaatiinidha kan bulaa jiru naannoon sun. Maal keessa jira uummanni Wallaggaa uummata Oromoo naannoo biroo jiruuf akkamitti ibsita? Akka dhalataa naannoo sanitti waan Wallagga keessatti deemaa jiru akkamitti ibsuu dandeessa? Fayyaa ta'e gabaabsee mansii deebisa. Naannoo lixa Oromiyaa keessaan illee gara Wallaggi baay'ee bal'aadhaan Wallagga ba'aa naqamtee gadi nuunnu qumbaa kan jedhan tokkodha. Naannoo koo rakkoon hin jiru. Naannootti dhaladhe naannoo maatii keenyaa ammaa fi command postiin sunis hin jiru. Bal'aadha waan ta'eef Oromiyaan bal'aadha beektaa. Akka malee bal'aadha. Naannootti command postiin reebaa jiru kana dhaqeeyyuu hin beeku. Ani akkuma nama kamiin beeka garuu immoo guyyaa guutuu nama achitti dhalate caalaa odeeffannoo guyyaa guyyaan immoo nan argadha. Nan hordofaa, nan bilbilaa, nan argaa, miidiyaan qabu irrattis interviyuu nan godhaa. Egaa wanti si gaddisiisudha wanti Oromoo keessa jiru. Takka takka ani sabni kun qobaatti adda ba'ee warri lixaa kun warri akka Wallaggaa gara giddugalaa Shawaa keessaa immoo naannoo qabsoon akka malee taleelamaa jiru sana naannoo Boorana Gujii kana waan Oromootti adda ba'anii Oromiyaatti adda ba'anii saba biraa tokkotu jiraata biyya sana keessa waan si jechisiisutu jira. Maaliif yoo jette qabsoodha. Qabsoon iddoon itti jabaatee fi iddoo itti namni dhugaatti falmataa jirudha. Iddoon isaa iddoo itti immoo dammaqedha. Uummanni isaa baay'ee dammaqedha. Har'a dammaqe miti. Kana dura uummata dammaqedha. Dammaqiinsa sana saba itti sobdee miidiyaadhaan fakkeessitee gowwoomsitu miti. Amanee buusee baasee uummata fudhatudha. Jijjiirama kanas akkaataa inni itti ilaalee fi akkaataa itti Oromoon kutaa biraa ilaale garaagaraa. Egaa haa ta'u malee warri siyaasarra jiran immoo uummata kana itti yaadanii gargar qoodan. Gargar diigan. Yoo asiin baanee achi dhanne asitti hin duuna jedhanii labsan. Yoo iddoo akkasii dhanne iddoo akkasiitti anaaf eenyuun ajjeesu jechaa nutti faarsaa Oromoon walitti adda akka citu godhan. Ilaa sirna miliyoon keessatti divide and rule sanatu ture miti. Amma immoo Oromoo keessatti immoo sirnuma sanatu warra ammaa kana keessaa bahee Oromoo naannoo tokkotti adda qoodanii Oromoo lixaa jennee Oromoo maaloo jennee akka nu illee xiinxala hojjennu illee nu taasisan jechaadha. Milkaa'aniiru jechaadha. Adda baafnee gaafa akka ittiin Oromoo adda qoodnee waan hojjennu. 2016-17 yaadatta atis gaafa itti amma uummanni har'a dhumaa jiru kun uummanni har'a dirmannaa dhabee jiru kuni akka inni itti lafa naannoo Finfinneeti maaster pilaaniitu ta'ee gadi ba'ee uummata isaa dhibboota hedduun kumootaan hawwareeksisee Finfinnees hin beekanii, TV illee hin qabani, televizyiinii illee kan ilaalanii Finfinnee waan fakkaatu garuu Oromiyaa kan jedhamtu tokkotu jira, diinannu saamaa jira jedhanii dhumaa turan. Har'a garuu ilmaan isaa yeroo gudeedamu, daa'imni waggaa 12, 11, 13 yeroo gudeedamtu, qotee bulaan maasii keessatti yeroo rashanamee du'u, dubartiin karaa irra da'uudhaaf hospitaalatti deemtu yeroo rasaasaan dhaamtee duutu, yeroo dargaggeessi qacaleen kun yeroo itti rasaasaan dhaamtee duutu, namni callisee akka fiilmii ilaalaa jiruuti. Miidiyaanumtillee kunoo simtuu amma ta'e kunoo gamana kanaa dubbata malee miidiyaamti biyya jirullee harka sana jalatti harka warra abboon warra biyya bulchuu sana jalatti galee sagalee kana as yaasaa hin jiru malee guyyaa guyyaatti wanti Oromiyaa lixaa baasan irratti ta'aa jiru waan nama suukan seenaa Oromoo keessattuu waan ta'ee jiru natti hin fakkaatu wanti har'a Oromoo irratti ta'aa jiru. Tarii furmaanni isaa maal ta'a? Maalitti deemamaa jira? Hamma eessaatti deemamaa? Meetti dhufnee dubbanna. Tole galatoomi gaa beekan. Mee waanuma amma jiru kana furuudhaaf paartileen siyaasa Oromoo coalition yookiin immoo gurmuu tokko uumaniitidha kan deemaa jiranii. Paartiin siyaasa Oromoo yeroo kanatti uummata biratti beekamu paartii sadii ta'ee jira. Maqaan duraan paartileen duraan gaafa filannoon gahu 20-30 ta'anii maqaa Oromootiin gadi ba'an sun hundiyyuu hafanii kun jijjiirama guddaadha akka miidiyaattis yookiin immoo push miidiyaattis akka dhuunfaa koottis kan nu hubadhu. Paartileen kun amma ABO, KFO fi PABO paartiin jedhaman
gadi bahaniitidha uummata biratti maqaa kanadha kan beekamu. Duraan maquma isaanii yoo rakkoo hin fiddu bakka paartiiwwan Oromoo jechuudha. Gamtaa paartiiwwan kanaa akkamitti ilaala beekan? Moo ijuma qeeqaatiin ilaala ammas? Ijuma qeeqaatiin ilaala. Wanti adda na jalaa ta'u yeroo namni dhiichisuuf sirbu anaaf dhiichisa hin taane waan ta'eef homaa sirbisaas natti hin dhaga'amu. Kana duras qeeqaan ture yerootti warra biyya bulchanii wajjin harka akkas ol qaqqabanii waliin suuraa ka'anii nu ergaa turan sanas ani gammanne fayyinee hin beeku gaaf tokko. Yerootti warri ala jiranis qeetti dacha'anis homaadhaan irra nayyaan. Waan dhufaa jiru kana akkuma kanan beekan ture waan amma garbummaa irra fooyyee hin qabnetti deemaa akka jiru. Amma namni biyya keessaa amma maaltu ta'ee taaktikii garbummaa sanatu xiqqoo fooyyee maal godhuu namoota ija dura jirtuuf dudubbattu akka waan freedom of speech samii tuqeetti dhiisaniiti waccisiisaniitu ishee kan garuu qara ishee garuu gola golatti kukkutaa jiru. Dhaloota baay'ee dhabaa jirra amma du'aan. Hidhaan sireeyyumanni hidhaa guute amma Oromoodhaan. Egaa kanaafi anaan inni isaan walitti sadii ta'anii maal ta'anii koalishinii uumaniin sun homaa hamma kanatti baay'ee waanuma isa miti sanaan waa dhugaa dubbachuudhaaf taanaan amma namni keenya kan inni burraaqaa jiru filannoo ittaanu kana moonaa barachaanu kan nu bulchu humna federaalistii kanatu nu bulchaa maal jedhee isalleen utuu nama wajjin falmu argadhee isalleen hin falmu. Kun waan abjuudha waan hin yaadamnedha. Biyya sana keessatti mootummaan biyya sana bulchu ati filannootti dhiyaattee harka mo'atte tokkoffaa harkumaan mo'attu biyya sana keessatti tokko ilaa namni kaalkuleeshinii salphaa yoo hojjenne warra ammaa bilxiginnaa maaloo jedhanii as baan kuni warra Amaaraa hojii ajandaa warra Amaaraa sana qabatanii hojjetaa jiru waan ta'eef ilma deeggaruun jarri. Oromoo keessa immoo jarana maatiin keessaa dhalan maatiin Oromoo sirni waggaa 100 sun jaarraa tokko suni haadha gosa biraa godhee abbaa gosa biraa godheera. Isa biratti immoo hadoochaan tokko immoo jira hadoochaa amantii. Namoonni tokko immoo amantii kanaa ittiin hadoodan ittiin qaramuurra. Kanaaf bilisummaa kan jedhamu kun mirga abbaa biyyummaa falmachuun kun kan giroo isaanii hin taane biyyi lafaa kun isaaniif wayyuu akka isheen hin taane biyya guddaa magaalaatti dhaqan akka qabu sababiin isaa amantiin akka itti barsiisa waan ta'eef sanas mormuu kootu hin taane. Akkaataa sanatti tolfamaniiru waan ta'eef isaan kun hundumtuu warra amma tokkodha nuyi biyya tokko maaloodha jennu kanadha garri isaanii. Kana biratti humni jira, kana biratti qawween jira, kana biratti riisoorsii qabeenya harkatti riisoorsii biyya sanaa harkatti qabachuun jira. Kanaaf mootummaan filannoonis jiraate filannoonis jiraachuu baatee isuma amma jiru kanatu itti biyya sana busha intaara sana busha. Beekan mee asirratti gaafii tokkoon sii kaasa. Gaafii kana kanan sii kaasee fi barreeffamaati guyyaa 2-3 dura barreessiterraa ka'ee kan sii barreesse sii kaasee. Oromoo tuffachuun ta'uu jedhu namoonni hedduun yaada ati barreessite jalatti seeneen koomentiiwwan achi jala kaa'aman si dubbiseen ture. Oromoon dheengadda agaazii fuuldura dhaabbatee qawweedhaan mormatee as gahee gaafa addi bilisummaa Oromoo biyya keessa hin turre gaafa KFO'n hooggantoonni KFO kanneen akka Rayyanii Xaafaa, Baqqala Garbaa namoonni hedduun hidhaa turanitti kanneen akka amma Birgaadeer Jeneraal Kamaal Galchuus biyya jiru yeroo sanitti isaanis biyya jiran yeroo saniyyuu Oromoon kophaasaa dhaabbatee ijaarsa xiqqoodhaan falmachaa ture amma hayyoonni kun biyya keessa jiru. Paartiin ijaarramee saba kanaaf nan falmadha jiru biyya keessa jiru. Osoo kun hundi jiru Oromoo tuffachuun ta'uu warruma amma aangoorra jiru kanattu aangoo qabata jedhanii haasa'uun siin jedhu. Akkamittiidha kana laaltu kun dhugumas akkas fakkaata. Oromoo tuffachuu miti kun dhugaa riyaalitii lafarra jiru kaalkuleet gochuudha. Homaa kun Oromoo tuffachuu miti qabsooni warra amma biyya galanis warri biyya galanii harki walakkaa maal hojjetan gaaffiidha isa kana fuuluma taajjabbii kootiin eegi barreessaan tures. Inni galee kaan isuma amma biyya bushaa jiru kana jala galeetu qabsoo bilisummaa yookiin warra humna federaalistii kana irratti hojjetaa jira. Kun beekamaadha. Humni biyya alaa kanaa gale caalaansaa sanatti hirmaate dantaa dura kaa'ame faayidaa argate inni kaan hin muudame inni kaan waadaa galamee fi inni against qabsoo sanaa hojjetaa jira sirna durii deeggaree tokko kana naan jedhu.
Lammata immoo wanti qabxiin lafarra jiru. Lafarratti hojiin hojjetame wal ga'ee miti. Amma waan Facebook irraa baay'ee nu gowwoomseera. Amma qabsoon keenya lafaaf qilleensarraa wal madaalchisuu dadhabne. Warri amma aangoo biyya jiranii kunoo baadiyyaa keessa deemanii kunoo amma Boorana fa'aa Gujii fa'aa dhaqaniitu wayyaa abbaa gadaa wayyaa Oromoo Booranaa Oromoo Gujii uffatanii nu gowwoomsaa jiru. Uummata bira dhaqanii kana si eebbifnaa kana si ijaarra yoo ta'uu baateen akkasiin gootuudhaan akkas goonaa. Isa biratti immoo iddoo hundumaa humna naqataniiru. Humna biyya sanaa keessatti immoo humna wanti kan biraan hin jiru. Har'uma kaatee impaayirri Itoophiyaa dimookiraatofteetti jennee sirbaa jirra dhiichisaa jirra yoo ta'e ammayyuu nuti gana sichi kana jaarraa biraatu nu dabalama amma hin geenye jechaan. Amma namni hundi mirqaanee waan bilisoomnu waan amma gaa isa dhufuu kaasee hiree murteeffannaa isa dur dheebonnu afaan keenya maal keenya amma eegada maal jedha dabballee bilxiginnaa tokkotu waa'een bilisummaa kana booda hin ka'uudha. Sababiin isaa bilisummaa deebifneera. Waa'een afaanii kana booda hin ka'uudha. Namicha Baqqalaa Garbaa wajjiniin falmu tokkotu kolfumaan na fitaa. Sirriidhaa gama duutu sanaan yaada bareedaa dhiyeessee akka safartuu kootti mo'ate iyyuu namicha. Haa ta'u malee soba inni dubbatu immoo gaafa laaltu immoo kolfiteetu duuta. Waa'een bilisummaa kana booda hin ka'uudha. Bilisoomneerraa. Waa'een afaaniin ka'uudha. Afaan xumurreerraa. Waa'een ofiin of bulchuu kana booda hin ka'uudha. Sababiin isaa immoo Oromoo bulchaa jira. Amma argitee akkaataa inni itti siyaasni fakkeeffamaa jiru. Kanaaf inni amma jiru humni federaalii amma tokkoffaayi dhiigoodhumti humna amma walitti dabalame jettu kana gidduuyyuu hunkuramumti asumaa achi amma fakkeenyaaf wanti hundee irratti hojjetame wanti haqa irratti hojjetamne yeroo hundumaa as bahee miidiyaa dura dhaabatee nu gowwoomsaa jiraata. Amma waggaaruma kana keessa yeroo meeqa waliigaltee kanas dhufanii sheenkaan keessaa baddeerattee bilti goomtee sheenkaan maal taatee diigamte inni kaan maaloo ta'e. Hundeen gaaffii Oromoo bu'uura isaatu hin tuqamne. Namni waan inni sana sodaatu hin beeku. Waan Oromoon barbaadu kiliiriidha lafa jira. Sun immoo amma deebi'utti dhaloonni kaleessa dhumaa ture. Har'as dhumaa jira. Dhaloonni itti aanus fudhatee deemee qabsaa jaarraa meeqaaf itti fufa malee hin dhaabatu wanti kun. Sana deebisuu immoo hin barbaanne. Warri aangoorra jiranis hin barbaanne. Warri immoo mormitoonni immoo ija jabaatanii itti deemuus hin dandeenye. Sababiin isaa kiyyoo keessa jiru. Warri mormitoota jedhaman kuni kiyyoo adda addaa keessa galanii taa'aa jiru. Harka nama torbaan qabaa beektaa? Torbaan qabaniitu gidduu galchaniitu dubbadhu haasa'ii taphadhu jedhuun. Kanaaf jaarmiyaa ati mormitoota maaloodha jettu kun aktivistoota ati jettu kun harka mootummaa jiru. Baay'een isaanii immoo warri alaa galan except qabsaa'ota muraasarraa kan hafee harka mootummaa sanarraa taa'anii toora galanii ji'aan mindaa fudhachaa jiru. Appaartimentii mootummaan kaayisa. Mee kottu meeti. Utuu ati tika naa dhaabdee mana naa kireessitee natti naannessitee jirtuun mormituu kee ta'a. Amma yeroo tokko namni akkamitti akka inni yaadu namoonni har'a mormituu mootummaa ta'anii federaalistiidha nuyi paartii akkasitti dabalamneerra warri jedhaman kan eegummoo tika mootummaa. Kan mana kireessuuf immoo kiraa manaa kaffaluuf immoo mootummaa. Kan marsee eegumu amma wanta dhugaatti fiilmii hojjetamaa jiru. Hojii hojjetamaa jiru gadi fageenyaan ilaaluudhaaf nama gaafata, sammuu qara gaafata, hubannaa gaafata, qabbanaa'uu gaafata malee waa'een Oromoo, qabsoon Oromoo kana booda jalqabuutu irra jiraata. Bifa addaatiin, bifa daayinaamik ta'een malee sammaa kana anaannatti bulluqaa hin jiru jechuudha akka kootti. Mee beekan gaaffii tokko sii kaasa asumarratti waa'ee dhuma amma kaaftee irratti beekan ilaalcha birootiin ilaala yaada keessiif hin kabajaan kallattii kamiinuu ibsachuu dandeessaa. Namoonni kallattii kamiinuu si hordofan akka jiran kaasikabaamanis jiru murteen kan uummataati. Kun miidiyaadha waan ta'eef ani yaada uummata faallaa keetii dhaabbataniitidha kan hin kaasu yeroo baay'eedha. Garuu immoo wanti ifa jiru mootummaan tokko biyyumaatti jirtutti iyyuu hojiin mootummaadha nageenya lammiiwwan isaa eeguudha. Nageenya lammiiwwan isaa eeguudha. Keessattuu ati diina guddaa qabda taanaan miidhamuun kee immoo biyya sana balaarra buusa taanaan mootummaan dirqama isaas eega waan ta'eef nageenya si ramaduun dirqama isaatidha. Kan akkamitti ilaalta namoota ammaatii kaaste yookiin immoo
osoo mootummaatti karamadee fi jiru mootummaadhaan akkamitti mormanii kan jettee fi kuni walsi harkaan dha'u clash hin ta'u wanti kuni yaada amma kaasee wajjin. Walin dha'u wal simayyuu. Akkatti wal simu amma walqixxummaa dhala namaatti amanta taanaani qabsootti amanta taanaani biyya ani jiraadhu kana keessatti namichi warri humna qabsoo karaa nagaatiin geggeesse jedhamee dubbatamu keessaa gurraacha keessaa tokko Maartin Luther King jedha. Gadi fageesseen lafa dhaloota isaas dhaqee daawwadhee muuzeemii isaas dhaqee kitaaba isaas dubbisee hamman arge keessatti tiki Dr. Martin Luther Kingiif nama qabsoo karaa nagaa uummata mobilaayiz godhe kanaaf geggeessamee jiru. Gaafa xumuraayyuu kan inni irratti wareegame rasaasaan dhaameti. Qabsoodha. Qabsooni uummata keessa galanii qabsaa'u. Gaafa nan qabsaa'a jettu silumayyuu mormituu keetiin nan qabsaa'a gaafa jettu silumayyuu mormituun kee mana sii kireessee tika sitti naannessee hundaa sii guutee akka kanattiin ta'a taanaani ati hin qabsooftamoo masaraa keessa teessee akka leenca masaraa keessatti itti hidhameetti naannamee achi keessa leenca wannoo jiru intinii sana atumtu eenyu yoommoo dhuguma tikatuu ta'e yookiin immoo nageenya lammii geessisuu qaba mootummaan kan jettu yoo ta'e immoo tun mootummaan jiraate buleessa kunoo isa sila dubbannu lixa Oromiyaa kunoo Boorana Gujiidha daa'imman dhumtu kan barataa Oromoo fooqii sadaffaarraa bowwaatti gadi darbatamee haadha hiyyeessaatiif reebni fe'amee dhaqu sana. Mana kan hin qabne haadha hiyyeessaa ilma tokkitti qabduuf reeffa dhaqu sana isatu eegama ture. Yuunivarsiitii nageenya yuunivarsiitiitu eegama ture. Lafa hayyoonni kumaatamaan itti marsanii jiraatan keessaa naannoo Amaaraa keessaa reeffa barataa 8 guurrannu ture. Utuu mootummaan nageenya lammii eega ta'e. Utuu mootummaan nageenya lammii eega ta'ee silaa warrumti isa kaannis rasaasni mootummaa fixu dhiisi. Konkolaataan bakkee keessatti qilleensarra ka'ee lafarra ka'ee uummata keenya ji'a tokko kana keessatti 200 ol fixu sun hin fixu iyyuu ture. Nageenyatu itti godhama ture. Tasgabbiitu seeratu itti tolfama ture. Biyya seeraaf sirna hin jabeeffanne keessatti biyya gadi lakkisii gadi gadhiisii abbaan barbaade si ajjeesee abbaan barbaade oloofee gadoofee waan barbaadetti si ajjeesisaa oolu kana keessatti tiki ati nama qeentee tokko keessaa fuuteetti wannoo jettu namichi sun nageenya kee eegeetu hin taane meeshaa keetiyyuu ta'a. Egaa inni eeggatta ta'ee namicha sana meeshaa kee godhachuudhaaf itti fayyadamuudhaaf instrumentii godhattee ittiin ajandaa kee geggeeffachuudhaaf nama ati protect gootedha malee qabsoo dhugaadha yoo ta'ee akka irraan ta'iiniiti qabsoo dhugaadha yoo ta'e isaa waggaa 5-7 dura Baqqalaa Garbaa baadiyyaa keessa deemanii uummata keessa konkolaataa fiixeerra dhaabatanii saba isaaniitti isa akka Piroofeesar Mararaan fiixee konkolaataa dhaabatee uummata isaatti dubbataa ture. Laaqii keessa konkolaataa isaa dhoqqeen qabaa baadiyyaa keessa deemee isa ture qabsoon inni dhugaan malee dhagaa guddaa keessatti eegamtee tikisi. Ati yoos mootiidha iyyuu malee qabsaa'aa iyyuu miti. Mootii eegamaa jiru mootii biyya bulchuudha. Kanaaf warra akkasii kanaan kun beekan gaafii dhumaati kaafte irrattiin gaafii sii kaasee mata duree birootti gaafii tokko sii kaasee jechuudha. Gabaabsitee naa deebista. Masara Maartin Luther King dhaqee daawwadheen jira naan jettee. Maartin Luther King osoo mootummaan Ameerikaa eegumsa akka amma hayyuduree adda bilisummaa Oromootiif godhamaa jiru kana akka Jawaariif godhamaa jiru kana akka namoota akkanaa godhamaa jiru kanaaf godhame Maartin Luther King umrii isaa ga'eessummaatti dhabne jettee yaaddaa? Utuu godhameera ta'e namni tokko ani gaama amantichatti nan deebisiin malee namni tokko gaafa hereensaa addunyaa kanarraa xumuramteetti jedhu hin oolu. Dargaggeessas ta'u habtaamuun amma akkas qaxaleessi dubbatee fi hojjeteen quubne kuni guyyaan sawaameera tanaadhuma deema. Sanaaf miti garuu immoo namni kun namni eegichi yuutuun godhamiifiin seenaa hojjetee darbe kuni amma lafaan jiraadhu kana biratti mana barumsaa Maartin Luther King. Dacheen, muuzeemiin, manni barumsaa,
Ammoo gidduu kana immoo ayyaana isaa gaafa 20 immoo akka biyyattiitti guyyaa Maartin Luuter King jennee biyya Ameerikaa kana keessatti manni barumsaa hin jiru hojiin isin dhaabata. Nam tokkittiin seenaa ardii kanaa jijjiirtee karaa darbitee immoo seenaa biyya lafaa seenaan isaa jijjiiru. Qabsaa'aa dhugaan akkasi. Qabsaa'aa dhugaan akka koo kana laayibirariitti maxxanee isa bookkisu miti. Inni akka koo kun qabsaa'aa miti. Inni akka koo kun sodaataa kitaaba jala suuqatee dubbii dubbatudha. Inni kaan garuu inni qabsoo keessan ture. Ani qabsaa'aa dheeree gaafa ba'u kana iyyuu eegni koo kan qeeqa godhee na baase iyyuu isa kana. Qabsaa'aan dhugaan aarfameera. Aarsaadha. Siriyyuu ani kan uummatichaatii dheera arga ta'e uummata walakkaa gala. Du'es jiraates uummaticha gidduutti dhaamee uummaticha gidduutti fannifamuu qaba. Yoo dhuguma qabsaa'aa ta'e, yoo dhaloota biraatiif hin jiraadha jedhamu ta'e, yoo isa kan ta'e immoo namni baay'een jira bara hunda Oromoo keessa hundatu qabsaa'aa miti. Inni kaan mana horee bultii horee qabsoon kun mataan galte miillaan galte iyyuu hin beeku. Biyyuma hambaa kanattuu biyya diyaaspooraa kana keessatti hunda wal faana Oromoof quuqama miti. Inni kaan hojii isaarra jira. Daa'imman isaa guddifachuun qabsoo dheedhee dhiiseera. Oromoon dhumte duute jiraatte dhimma siin qabu. Siiniyyoo amma kan si dhiisisaa jiru si kaffalamee natti fakkaatu yookiin namni waa sii godhee miti. Waatu si keessa jira namni waanuma keessa jiru ta'a. Namni hamma quuqama isaa gaa kanarraa kan ka'e gaa yoo dhuguma qabsoo karaa nagaattan dabalama jettee biyya galta ta'ee dhugaatti akkuma nama kamiitti mana kee kireeffattee dugda bitattee uummata kee gidduu deemtee qabsaa'udha. Homaa waan tokko wannoo tokko hin qabu. Nan du'e itti qabsoofte. Kanaaf utuu Maartin Luuterii fi eegumsi godhameera ta'e yerootti sana dargaggummattii sana keessatti hin du'u ture inni ati jettu hinuma du'a. Isaa gadittuu du'uu danda'a inni waan isaa. Tole kanarratti gaa murtee uummataaf dhiisna akkuma duratti siin jedhe murtee kan uummataaf yaada kaasuu fi yaada dabarsuudha. Mee dirree siyaasaatti namni qabsaa'u tokko namni sabaatiif qabsaa'u tokko akkuma siyaasaattu gaafa waa arginu siyaasarraa kallattii sadiin qabsaa'uu danda'a jedha. Inni tokko akka qabsaa'aa dhugumaatti lubbuu isaa uummata kootiif hin kenna jedhee qawwee fudhatee bosona gala. Tuni qabsaa'aa karaa qabsoo kallattii qabsoo tokkodha. Inni tokko immoo mootummaadhuma biyya bulchaa uummata achuu sana achuma keessa taa'etti yaada uummataa deeggaraa warra diktaatar ta'an achi keessaa baasaa qabsoo gaggeessa. Inni kun immoo warra mootummaadhaa uummata miidhu san harka qullaa deeggarsa uummataa qofaaf fuuldura dhaabbatee yaadaan mormee qabsaa'a. Wantoota kana keessaa Oromiyaa keessatti yeroo kana kun hundiyyuu godhamaa jedha kan jiru. Kan bosona taa'ee Oromoof qabsaa'aa jirus jira. Kan mootummaa keessa taa'ee akkuma dheengaddaa agarree Dr. Milkeessaa Miidhagaa faanti wanti isaan amma haasa'aa jiran kun warra mootummaa keessaa gadi bahanii waan dubbatanidha miti. Kanneen akka Lammaa Magarsaa kanatti addaati yeroo addaatti dubbataatidha kan turan. Namoonni immoo yaadaan mormuudhaan deeggarsa uummataa qofa baatanii kanneen akka Dr. Profeesar Mararaa Guddinaa kunniin jiran. Mee kanaan alatti kun hundiyyuu waan si gammachiisanitti fakkaatu warra bosona alaa jiraniin alatti isaan gaa amma asitti fidaan jirru warra magaalaa jiranii warra bosona jiru wal dorgomsisuu hin dandeenyu sunniin dhugumatti lubbuu isaanii Oromoodhaaf kennuudhaaf bosona jiranii kallattii kamiiniyyuu waa yaadetti amanan sanaaf lubbuu isaanii kennuudha wanti isaan danda'anii sanaaf seenanii jiru. Isaan deeggartoota yookiin mormitoota magaalaa jiranii walitti qixxeessuun natti ulfaataana akka ta'us hin barbaadu maqaan isaanii gidduu kanatti jechuudha. Mee warra magaalaa jiru kanatti akka beekanitti qabsoon Oromoo yookiin siyaasni Oromoo akkamitti gaggeeffamu otoo ta'ee sitti tola. Ida'amni sadan isaanii walitti dhufee hin jabeessa. Tole. Isa bosona jiru sanas isaaf waan madaaleen kun isatti caaleera yoo ta'e akka itti mul'ateera yoo ta'e egaa dubbiinsaa sababiinsaa isumaat amma jette sana ta'uu danda'a lubbuudhaa jette waan ta'eefi nama amman jira sekeendii kana booda garuu du'uun danda'a jedhee nama du'atti deemaa jiru garummoo akka koo akka kee akka maalee lubbuun jiraachuu nan danda'a garba ta'ee garuu isa jiraachuurra maatiin itti aanu immoo ijoolleen keenya immoo sabni kun itti aanee dhufu immoo kana ta'uurra aan ofan kennaa inni keezii Oromoo qabatee bosona jiru hundumaarra kabaja tokkoffaa naa qaba.
anaaf. Garuu bosonatti akka inni hafu immoo hin barbaadu. Utuu maasii sirreessee isa bosonaa sanaa magaalaatti fidadhee anaaf hawwiikoo ture. Inni immoo akka karaa nagaatiin qabsoo karaa nagaatiin akkaati namootaatiin fakkeenya fudhatte kana godhanii uummata keessa deemanii mobilaayiz godhanii quuqqaa uummataa himanii maal jedhan kuni isaanis qabsaa'otuma sirriidha. Qabsaa'otuma cimoodha. Wanti isaan gochuu danda'an sana caalaa hin jiru. Inni kan biraan immoo akkuma atamma jettee fageenyarra isaanii addunyaa yaada kana keessatti yaaduma akka niwukileerii kana fageenyarra utuu hin daangessin dhaanii sirna sana diigan beekumsaa warra diigan sanyii ati hayyoota ati afeertu galatoomii kuush miidiyaa irratti hayyoota ciccimoo argaa jira waan ta'eef. Namoonni akkasii immoo namoota misaayilii yaadaa maayilii miliyoona meeqa irratti darbatanii mootummaa sana dha'anidha isaanis rasaasa guyyaatti rasaasa gadhiisaa oolu. Sababiin isaa hansaanii dhaqee sammuu irratti hojjeta waan ta'eef. Isaan sun diina sana dha'anii rukutu isaan kun immoo sammuu keessaa garbummaa sana rukutu akkuma sana immoo dubbatanii kan nama garboomsanis immoo jiru. Hanumti rasaasa dhugaa dhukaasanis jiru kan rokkeettii dhukaasanis jiru. Kana jechuun yeroo wacan waan isaanii kan dhaga'amu garuu aakshiniin isaanii aawutpuutiin isaanii kan garbummaa nama dhaalchisu. Mirqaantota aaktiivistootaan jedhaan warra akkasii kanaan. Akka isaanitti duutan guddaa waan fakkaatu aawutpuutiin dubbii isaanii garuu garbummaa irratti kan dabalaa deemu. Jiru immoo namoonni dhugaan namoonni haqaa dantaa kan hin barbaanne dur dhaqeen muudama yookiin hin muudamu. Dhaqeen akka biizinasii akkasii argadhaa hin argadhu yookiin Oromiyaan dhaqaa hin dhaqu keerii isaanii kan hin taane dhugaadhaan dhugaa qulqulloonni Oromoo immoo jiru hayyoonni Oromoo ala kana keessa jiru. Namoonni akkasii baay'ee yeroo baay'ee gadi qabamu waan isaan beeku. Nama tokkoon maqaa miidiyaa irratti qabuun gaarii miti. Dooktar Hundaasaa nama jedhamu tokko nama kontroversiaalii namoonni jedhaniin tokko nama qulqulluu nama maan sodaan akka kootti qabu. Nama yaadni barbaade adaraa intarviiyuu immoo naa godhe. Nama yaada hin sodaan nama eenyuuf jedhee sana jedhee wannoon jenne dhugaa dhedhee kan dubbatu. Namoota akkasii immoo siriyyuu miidiyaan iyyuu barbaaddeen argattu yeroo baay'ee gaa haa toluuti. Reef kunoo miidiyaan nu baay'atee iyyuu namni argine malee yeroo baay'ee namoota akka rookeettii sanaa dhukaatiin isaanii garuu daaraa yookiin garbummaa nama dhaalchisu, dabummaa nama dhaalchisu, qabsooma keenya iyyuu kan xumurarra ga'e qarqararraa kan deebisu namoonni akkasumatti wacan jiru. Waca duwwaa kan humni keessa hin jiru. Namoonni yaadni isaanii jiru. Egaa walumatti sii gudunfuudhaaf namoota summation of this all utuu ta'ee ida'ama inni qabsaa'u sunis inni sibiila baatus dhufee inni sibiila baatu biyya kanatti obboleessa keeti. Anamma namoota militarii akka biyya kanaa kana utuu argade isa sitti siqee yoo namni kufee lafaa ka'eetti xaragee dhiigatti xaragee fuudhee mana yaalaa geessu poolisoon biyya kanaa akkasi. Inni biyyaa garuu lafatti gassi dhaabarta. Inni asii garuu daa'ima karaa irratti wayiif gaggabdillee poolisiin asii hammaarratee harkaa fudhateetu mana yaalaatti fiiga. Namoota akkasii inni bosonaa sun bosonaa ba'ee innis jireenyuma nagaa argatee nageenya naa eegate. Utuu immoo inni hayyuu sunis inni karaa nagaa qabsaa'us yaadan qabsaa hayyuunis hayyummaa isaatiin gumaache inni maallaqa qabu immoo yaadatti immoo as ba'ee mul'achuu keenya kana miidiyaarraa wacuu ittiin tolle immoo maallaqaanis tumsee silaa qabsoon keenya yoona gudunfaa godhattee haatiyyeessaan boossu ilmaan Oromoo guyyaatti hin owwaallu silaa hin beeloo Oromoon utuu hundaa qabu silaa Oromoon waan nyaatu dhabee gadameessisaa gogee illeensaa gogee bakkeetti yaa'u silaa yoona riisoorsii beekumsa biyya alaa biyya bakkee biyya keessaa walitti finnee biyya keenya yoo jijjiirree biyya nagaa goone biyya eebbaa goone hundumtuu inni kaanuu halagaanuu dhufee biyyatti gammadee keessatti boqotu. Gochuu hin dandeenya turre. Hawwiin koo isa ture malee isa sana caalsisee sana gatee sana jibbeessa kan ammoo jaalladhee utuu hin taane kan na aarsutu gaafa warri kun fakkeessitoonni kun baay'atan isa humna qabu sanatu kana nurraa gab gochuu danda'a. Gara jedhutti yoo miira keessa galeera ta'e isa hin beeku malee dubbii keessa
hundi kun nu fayyadu jechuuf yafta. Tole beekan gulummaa irraa namoonni hedduun abbaa taajjabbeedhuudhaan maqaa kee irraanfatanii yoo akkasitti si waamu. Mee ani gaafiiwwan koo har'aaf qopheeffadhe asumarratti hin goolaba. Dhumarratti garuu gaafii tokkoon sii qaba. Nama Ibalu jedhamus ta'ee yookiin maqaa isaa dhooftes hin dha'eenis ta'ee tariigaa jira ta'ee hin jiru ta'es hin beeku. Taajjabbiin koo osoo qulqulleeffatee dhuleedhaan dhahee jira. Ifatti bifama naman gaafadhuun qaba jettoo jiraate carraa kanatti fayyadamiiti erga kee dabarfatu. Nam tokko iyyuu kanan balleessee kanaan akkas godhe naman jedhu naman dhiifama gaafadhu tokko iyyuu hin qabu. Tarii garuu odeeffannoo hamman barreessuu qabu akka barreessaa Oromootti. Ani kenna barreessuu hin qaba. Kenna taa'ee waa akka barbaade utuun haala naami jechuu hidde malee utuu bilisummaa jettan sana fiddanii anaan barreessaa gootanii na qacarattu silaa biiroo naa kennitanii. Barreessuun fedha dheebuu kooti bishaan kooti. Guyyaa guyyaatti tun taa'ee waa barreessaa oola ta'e waan baay'ee barreessaa oola. Egaa wanti ani itti xinnoo dhiifama gaafadhu hamman barreessuu qabuu fi hamman ibsuu qabu hin ibsine. Namoota sirriitti qeeqee qajeelchuu qabu hunda bira hin geenye. Sababiin isaa immoo murti tokko hin aarti moo hin bobaatiidha. Kilaasitti fiigaa, jireenya fiigaa, dhiphachaa, biyya hambaa kana keessa olii gadi guraa al tokko beektaa biyya alaa kana keessatti foon kee kana utuu hin taane sammuun iddoorraa kaatti. Amma biyya kana keessa biyya maraatuun itti baay'atudha beektaa biyya hin jiru kun. Biyya maraatuun karaarra ciciistudha. Eessaa bayoosii jedhee gaafadhu immoo yuunivarsiitiidhaa yaa'ani. Isa kaan sammuutu baasa. Biyya nama maraachitu kana keessatti hamma kana iyyuu gumaachuun guddaadhaafi malee hin ibsine waan Oromootu barreeffamee hin dhumu. Dhugaan jiru ammayyuu gadi hin baane. Hammaarameen dhugaan Oromoo hammaarameen dhumu. Kijibni irratti fe'ame immoo jigeerraa si yaa'ee dhumu. Kanaaf kijiboota jiran kanaa irraa dhangalaasuu, irraa yaasuu, irraa haxaa'uun hin dandeenye. Qeerrootu hunda isaa argisiisuun hin dandeenye. Kanadha dhiifama kanan gaafadhu ani uummata koo. Sababiinsaa kanan ittiin qabsaa'uu danda'u wacuudhaan yookiin waan kana dhugaa kana dhaloota kana xinnoo hubannoo xinnoo tokko dabaluu fi irraa kan hafe dinagdee gaarii qabaatee dinagdeedhaan utubaa waan hin jirreef qabsoo koo yookiin immoo goota ta'ee bosona waan hin galleef akka gootaa kanan danda'u kunoo ifuman baradheen deebi'ee sabattii tajaajiluu waan ta'eef isheedhaan immoo tan jira waan ta'eef yeroo hundumaa wanta irratti laafe kitaabota amma barreessee lafa naqee maxxanfamuu dhabuusaa. Inni sanamma asitti kitaaba ergan dhufe baay'een barreessee lafaa qaba. Isa kana biyyatti gashee maxxansee nama dubbisiisuu dadhabuu koo humna dhabuu koo isaan kana qofadha malee wanta dhiifama gaafadhu nama akkasii akkeeraa balleesseeraan dhiifama kan gaafadhu hin qabu. Tole galatoom egaa beekan gulummaa irraa kabajamtoota hordoftoota Kuush Miidiyaa Neetwork qophii addaa keenya irraatiin barreessaa akkasumas barsiisaa yuunivarsiitii kan turan ammoo yeroo ammaa kanatti yuunivarsiitii beekamaa biyya Ameerikaa jirutti barataa kan ta'an beekan gulummaa irraa wajjin gaafiif deebiin goone kanumarratti goolabama. Yaadawwan as keessatti ka'an kamiyyuu beekan gulummaa irraa itti gaafatamummaa isaanii kan fudhatan gamanumaan ibsina. Yaada miidiyaa keenyaa kan taanee fi miidiyaan keenya yaada ibsuu fi yaada isaan gidduu jiru uummatatti ibsuu yookiin yaada uummata bira jiru isaan biraan ga'anii yaada isaanii immoo maalirra dhaabbatanii akka yaada san kaasaa turan uummatatti deebisanii ibsuudha waan ta'eef akkasitti haaruu fudhatamu jenna. Beekan gulummaa irraa yeroo kee fudhattee qaala'iinsa sa'aatii daqiiqaa biyyatti guddaa ta'e keessatti yeroo kee fudhattee barumsa irraa hojii irraa fudhattee gaafiif deebiin faana godhuu keetiif galatoomiin siin jedha maqaa daawwattoota Kuush Miidiyaa Neetwork. Atillee gaazexeessaa Abtaamuu baay'ee galatoomii egaa yaadi koo hunditti gaafatamaan anadhaa gara fuulduraatti nan amanaa namoota yaadaan wal falmisiisoo wal falmoo ta'an akkaatti dhiyeessitu nan amanaa. Anaanis nama tarii yaada anaan faallaa ejettee yaadduu fi nama ageenes taajabbii kanaaf dhaabatu yoo argattee walitti nu fiddee nu falmisiisuu hin dandeessa jedheen abdii sirraa qabaa. Itti fufii hojii gaariidhaa jabaadhu ulfaadhu fayyaa ta'e. Tole galatoomii.
Kabajamtoota daawwattoota keenya hordoftoonni amantaa kiristaanaa baga ayyaana qilleetiin geessan isin jechaa irra deebine sagantaa keenyaarraa asuma irratti goolabna hanga sagantaa birootiin walitti deebinutti nagaatti tura.